Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM oduu har'aaf qopheeffanne qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu isin dhageessisuun kan isin waliin turu Anaaminaa Muhammadi. Jalqabatti hangafoota oduu. Ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu tibba darbe eenyuun akka qindeeffamee fi eenyu akka duuba jiru saaxilame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu injifannoo galmeessuu beeksise. Aanaa Cinaaksanitti dabballoonni fi qondaaltonni bilchiginna uummata dararaa jiru. Pirezidaantiin Farmaajoo Somaaliyaa muummicha ministeeraa fi ajaja humna galaanaa Anqorraa dhoorgan. Ammoo duuballinaan ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu tibba darbe eenyuun akka qindeeffamee fi eenyu akka duuba jiru saaxilame. Manguddoonni fi abbootiin gadaa Karrayyuu bakka jiilaatii fuudhamuun akka rashanaman ajaja eenyuun akka ta'ee fi eenyuun akka hojiirra oole iccitiin keessoo qondaaltota mootummaatii argame saaxilee jira. Bal'ina gabaasa kanaa gadaa walaabuu akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Qondaalli mootummaa Bilxiginnaa obbo Taayyee Danda'aa barreeffama gaafa muddee 25 bara 2021 fuula miidiyaa hawaasummaa irratti barreesseen abbootiin gadaa Karrayyuu shira hooggantoota mootummaatiin ajjeefamuu amaneera. Manguddoonni fi abbootiin gadaa Karrayyuu bakka jalaatii ukkaanfamanii akka ajjeefamaniif gubbaarraa bilbilaan ajaja kan dabarse itti gaafatama Koomishinii Poolisii Oromiyaa Koomaandar Araarsaa Mardaasaa fi qondaaltota mootummaa garee isaa ta'an akka ta'es beekamee jira. Ajajaa Koomaandar Araarsaa Mardaasaan darbee hojiitti hiikuun namoota ukkaanfaman keessaa namoonni 14 akka ajjeefaman kallattiin hojiirra kan oolche bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo akka ta'e iccitiin keessoo Bilxiginnaatii ba'es saaxileera. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo ajaja Koomaandar Araarsaa Mardaasaa fudhachuun namoota ukkaanfaman keessaa abbaa gadaa Kadir Hawaasoo dabalatee namoonni 14 ajjeefamuu akka qaban poolisootatti murtii dabarse. Manguddoonni fi abbootiin gadaa Karrayyuu akka ajjeefamaniif murtiin yeroo darbu poolisoonni lama gocha kana keessatti hin hirmaannu jechuun qawwee lafa kaanii akka badanillee hubachuun danda'amee jira. Namoonni lubbuun hafanis akka rashamaniif ajajni yeroo darbu aanga'aan mootummaa yeroodhaaf maqaa isaa dha'uun hin barbaachifne tokko ajjeefamuun namoota 14 iyyuu sirrii waan hin taaneef namoota lubbuun hafan ajjeesuu dhiisaatiin yeroodhaaf dhoysaa jechuun lubbuu namoota hafanii du'a jala akka oolfame odeeffanneerra. Namoota kana dhoysuuf jecha obbo Abbabuu Waaqoo namoota kanneen konkolaataatti feessee magaalaa Moojoo akka geessee fi reebicha guddaa irratti raawwatame lubbuun nama tokkoon Moojoo erga geeffamanii akka darbees ibsameetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu injifannoo galmeessuu beeksise. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Elemoo Qilxuu baha Oromiyaa duula sirna bilxiginnaa maqaa Minilikiin of moggaase gara wabootti bobbaa'ee jalqabanii guyyaa 15 lakkoofsisee jira. Bal'ina gabaasa kanaa Jibriil Muhammad akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu injifannoo galmeessuu beeksise. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Elemoo Qilxuu baha Oromiyaa duula sirna bilxiginnaa maqaa Minilikiin of moggaase gara waraana bilisummaa Oromoo wabootti bobbaa'ee galee jalqabbiin guyyaa 15 lakkoofsisee jira. Baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Meessoo fi aanaa Gimbii Bordoddee keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo woboon waraana sirna bilxiginnaa irratti tibba kana fudhate jechuun guyyaa kamisaa 23/2021 irraa qabee hanga sanbata xiqqaatti gandoota aanaa lamaan kana keessatti walumaa galatti ganda 5 keessatti lolli kan gaggeeffame ture. Gandoota lolli kun keessatti gaggeeffame keessaa muraasni ganda Korroo, ganda Dhagaadaakum, ganda Dibaalaa, ganda Daayimeessaa jedhaman keessaa yoo ta'u tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu waraana sirna bilxiginnaa irratti namoota 50 ol ta'an ajjeesuun hidhannoo kilaashii 25 fi boombii meeshaa garaagaraa diina irraa mooraa qabsoo Oromoof galii godhee kan jiru ta'uu beeksise. Akkasuma waraanni sirna bilxiginnaa nama 40 madoo dandammii hin qabneen kan gaggeessee jiruu fi
hoogganaa poolisii federaalaa ajajaa dhibbaa fi ajajaa kudhanii dabalatee nama 5 booji'ee harkaa kan qabu ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii bahaa Cibraa Elimoo Qilxuu beeksisee jira. Gaafa guyyaa 25 ji'a 12/2021 WBO'n ciroo qabachuu fi yoo ciroo qabate nuuf dhumatte jechuun humna guddaa fi meeshaa gurguddaa mortoraa diishqaa akkasuma BKM fi B7 guuratanii waraanni sirna biltiginnaa itti bobba'anii aanaa Meessoo ganda Dibaalaa irraa lola sa'aatii 3 ganama eegaleen ganda Kuukoo hanga ganda Dhakaa Daakuutti hanga sa'a 7 guyyaa keessa lola taasifameen loltuu waraana biltiginnaa 70 ol ajjeesuu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun itti fufiinsan sa'aatii 7 booda lolli aanaa Gubbaa Qorichaa magaalaa Korroo itti fufee loltuu waraana biltiginnaa lola taasifame kanarratti 38 ol ta'an ajjeese hedduu madeessuun aanama Gubbaa Qorichaa ganda Laga Ardaatti lola sa'aatii 7 ol taasifameen loltuu sirna biltiginnaa 51 ajjeesuun hedduu isaanii hojiin ala taasisuun walumaa galatti lola guyyaa taasifameen loltuun 159 ajjeesuun madoo muummee hin qabneen konkolaataa ambulaansii 21 fi poortoo 5 oliif fe'anii hospitaala magaalaa Ciroo dhukkubsattoota keessaa yaasuun guyyarraa itti guuraa akka jiran dubbatu. Ittuma dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa Konyaa Harargee lixaa guyyaa 26/12/2021 marraa lammaffaaf injifannoo cululuqaa goolabe jedha. Gama meeshaatiin meeshaalee adda addaa fi mi'oota waraanaa hedduu irraa boojuun injifannoo boonsaa fi cululuqaa irra deebii hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n baha Oromiyaa galmeessuu duula Minilik fashaleessuun injifannoo itti fufsiisee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo lixa Shaggar keessatti socho'uudhaan warshaalee simintoo 3 guyyaa kaleessaa to'ate jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa maqaa imala gara Finfinnee jedhuun socho'aa jiru lixa Shaggar naannoo Mogoritti warshaa simintoo warshaa Mugar Darbaa fi Dangootee to'annoo isaa jala galchuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa kanaa akka jedhutti warshaan simintoo kunneen diina Oromoo tumsuun badii ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa waan jiraniif tarkaanfii kana fudhanne jedhan. Yeroo ammaa kana warshaaleen kunneen sadan to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu maddeen garaagaraa suur-sagaleedhaan deeggaranii gabaasaa jiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tibba kana miidiyaa irratti bahuudhaan Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo 1500 ol irratti tarkaanfiin fudhatame jedhee dubbataa turuun isaanii yaadatama. Mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee kan federaalaa hanga ammaatti dhimma kana ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Aanaa Cinaaksanitti dabballootnii fi qondaaltonni biltsiginnaa uummata dararaa jiru. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksanitti isin deeggartoota abaaboo shaneeti maqaa jedhuun kaabinoonni fi dabballoonni akkasumas ergamtoonni sirnichaa dargaggoota dabalatee maatii dargaggoota kanneenii hedduu hidhaa akka jiranis maddi keenya toora sirraa OFM himanii jiru. Bal'ina gabaasa kanaa Zayituuna Amaanoo Kittaanutti isinii dhiyeessiti. Aanaa Cinaaksanitti dabballoonni fi qondaaltonni biltsiginnaa uummata dararaa jiru. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksanitti isin deeggartoota abaaboo shaneeti maqaa jedhuun kaabinoonni fi dabballoonni akkasumas ergamtoonni sirnichaa dargaggoota dabalatee maatii dargaggoota kanneenii hedduu hidhaa akka jiranis maddi keenya toora sirraa OFM himanii jiru. Akka maddi keenya jedhanitti namoota 500 ol ta'an waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhuudhaan reebichaa fi akkasuma beelaan fixaa jiru jedhan. Itti dabaluunis maddi keenya kan jedhan namoonni kaadiroonnii fi dabballoonni sirna biltsiginnaa adda dureedhaan bitamanii uummata weerarsaa jiru jedhan. Dhimma kanarratti dhageeffataan yaada isaanii bilbilaan OFM'if kennan tokko akkas jechuun dubbatu. Haala Cinaaksanitti rakkoolee jirtuun siif dabarsuu barbaade haala Cinaaksanitti namoota hidhama keessaa namoota haalaan rakkaa jiran Samad nama jedhamu nama sabboonaa cimaadhaa Maimunaa Hussein nama jedhamu
namoota hedduudhaatu achi keessatti haala rakkoo keessa jira. Waan hidhameef hanga ji'a tokkotti hidhaa jiran jarri kun waan hidhamaniif silaa hanga ammaatitti namni itti hime waan kana fidan tamjee hin jiru. Haalli cina sanqee jiru haalaan hammaataadhaati. Waraana waan jiru hunda uummata irra gannaqanii halkan ganda keessa deemanii nama tumanii nama mana hidhaatti guuraa jiran. Manni hidhaa tokkoffaan mana Luugoo jedhamu kaambii Luugoo jedhamu guutamee itti aansee qabalee 03 jedhamtu guutamtee itti aanee akkasuma kaambii guddoo aanaa jedhan san keessatti teessoo sanillee guutamtee waajjirri poolisii akkasuma guutamee rakkoo cimaadhaatu uummata aanaa jedhan san irratti fudhatamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaa akka dirmatee bira dhaabbatu asumaan dhaabsanuu dabarsuun sirraa barbaada. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Farmaajoo Somaaliyaa muummicha ministeeraa fi ajajaa humna galaanaa aangorraa dhoorkan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Muhammad Abdullaahi Muhammad kan Farmaajoo jedhamuun beekaman ministeera muummee biyyattii Muhammad Hussein Roobalee aangorraa dhoorguu isaanii beeksisan. Bal'ina gabaasa kanaa gadaa walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ministeerri muummee dhorgamuuf kan akka sababaatti dhiyaate haala malee aangootti fayyadamuu fi lafa mootummaa seeraan ala qabachuu kan jedhudha. Ministeerri itti aanaa beeksisa biyyattii garuu tarkaanfichi fonqolcha mootummaa alkallattiiti jechuu isaanii maddii oduu Reuters gabaasee jira. Pirezidaantiin muummicha ministeera Rooboleen lafa qabeenya raayyaa biyyaalessa Somaaliyaa ta'e fudhachuu fi qorannoo ministeerri raayyaa ittisa gaggeessu keessa seeneera jechuun himatu. Ministeeronni kaan hojii isaanii itti fufuu jechuun dhoorgaan Roobolee qofa akka ilaalatu ibsan. Ministeerri muummee Rooboleen garuu murteen pirezidaantichaa irratti hanga ammaa yaada hin kennine. Haa ta'u malee dubbii himaa kan ta'an Muhammad Ibrahim Mu'alimuu toora feesbuuka isaanii irratti murteen pirezidaantichaa kan heera mootummaan deeggaramuu miti jechuun mormanii jiru. Itti dabaluunis ministeerri muummee Rooboleen itti gaafatamummaa mootummaa isaanirraa eegamu bahuun itti fufu jedhan. Pirezidaantichii fi ministeerri muummee guyyaa dilbataa filannoo mana maree gufachiisuun wayita wal himatan dhagahamanii ture. Haalli kunis lola mootummaa garee hidhattoota Al-Shabaab kan Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban irratti gaggeessu irratti dhiibbaa mataa isaa ni qabaata jechuun xiinxaltoonni akeekkachiisu. Pirezidaanti Farmaajoo ministeera muummeetiin alattis ajajaa humna galaanaa biyyattii kan ta'an Jeneraal Abdulhamid Muhammad Idris aangorra dhoorganiiru. Aangoonni lamaanis aangorraa kan dhoorgaman hanga qorannoon gaggeeffamaa jiru xumuramutti jedhameera. Naannawaa waajjira muummicha ministeera Rooboleetti humnootiin nageenyaa bobbaafamuun kan himame yoo ta'u itti aanaan ministeera beeksisaa Abdurrahim Yusuf Adal garuu haalli kun ministeera muummee hojii isaanii raawwachuuf gufuu akka hin taane ibsaniiru. Itti aanaan ministeeraa kunis fuula feesbuuka isaanii irratti akka barreessanitti wiixata ganama raawwatamaa kan jiru fonqolcha mootummaa al-idilee ta'edha. Garuu ammoo hin milkaa'u jedhan. Qorannoo ajjechaa hojjettooti fulbaana keessa raawwatame tokko hordofuun gaggeeffamaa jiru wal qabate wallabdee pirezidaantii Farmaajoo muummicha ministeera Roobolee aangorraa dhoorganii akka turan ni yaadatama. Muddama uumee ture qabbaneessuuf jecha jarreen lamaan jidduutti waliigalteen akka bu'u taasifamee ture. Wallabdeen pirezidaantichaa fi ministeera muummee jidduu tures baatii eblaa keessa wayita pirezidaantichi bara aangoo isaanii waggaa lamaan dheereffatan kan eegale ture. Kan hordofes gareewwan aangawoota lamaaniif amanamoo ta'an magaalaa Mogaadishoo keessatti iddoowwan furtuu qabachuun walitti bu'iinsi uumamee ture. Muddamni kunis furmaata kan argate erga pirezidaanti Farmaajoon muummicha ministeera Roobolee itti gaafatamaa dhaabbata tika biyyattii taasisanii boodaa fi filannoon pirezidaantummaa fi miseensota mana maree akka turu erga walii galameen booda ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM oduu har'aaf qopheeffanne kanneen haga ammaa turanii oduu isin dhageessisuun kan isin waliin ture Anaaminaa Muhammadii ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.